Welcome, Mehota. Sin kayo si wala to masak kaya dugo dabar matay dabar. Amma sti kishe chuma dema ababu mata katerk. Allah fi miti amma si ade bar nyaate dugun dan dawni ki jibda nyaate bal dugun dan dai. Ma nyaate dugun dan dai. Jalalti nyaate na malor kiti. Nyaate isi marade yan ke na marache. Jalalti ke na jamse afan na wallalchise. Kijiba. Jalalti kana miti akana tinipsam. Nuti barreessitoota jaalalaa gurguddaa bar. An jaalala kana bar. Barataa osoo hin taane barsiisaa siitii bar. Jaalala rabbii tan. Ka dhugee jaalala bira dabre rabbaaniyyaa baran. Rabbaaniyyaa ka addunyaa tana keessa bee. Rabbaanii baran jaalala keessa sadarkaa jaalalaa keessa. Falmataa Ibrahim kabajamoo Ingilizirraa tokko jaalatiyyaa. My best friend. Jaalala tana bar keessa darbee sadarkaa kudhan qabdii miti. Sadarkaa kudhan keessa rabbaaniyyaa kurnaffaarra ka jiru bar. Isiin sun tarabbii fi waa takka rasul malee waa takka keessa bahu jechuudha rabbaanii gubbaan jira. Ati muhabbaan seenne amma muhabbaan seenne isin jaalaluma sanoo muhabbaa sanin seenne amma muhabbarraa maaltu jiru hubbii jiraa miti hubbirraa shawqii jiraa miti shawqirraa huwwaa jiraa miti huwwaa laal muhabbaan akkam seetan hubbirraa muhabbaa dhufta muhabbaan kun akkam seeta amma baargara yoo feete jaalalleen tiyya baargara yoo feete analatti gadi beetiin jiraami baargara feeti nyaachi yookaan piizaa feeti yookaan muus feeti yookaan maangoo feeti ala akkaan bitee fi dhufu alan jira magaalaa natti bilbiluudhaaf abbaan manaa koo kun maallaqa qabaachuu dhabaa maallaqa hin qabu ta'a angaruu piizaan fedhaa utuu naa fide jetti teesse. Maalin bilbilti bilbila harkaatiin osoo hin taane bilbila onneetiin. Yeroo kana an fiigaatumaan osuma isin akkasii yaaddu baargara fideefi yookaan piizaa isin barbaaddesan waan isin hawwite fiigeefi sarpiraayiz isii godha fidee. Haa eenyu sitti himeeti. Sarpiraayiz taate kamalee isii dinqa. Amma onneedhaan wal dubbisuu ja'ama bilbilaan osoo hin taane. Abbichi bilbila kana hojjete dura onneedhaatitu dubbate yaada onnee waliin dubbatte kana gara hojiitti jijjiiree mirkansee bilbilli akka waliin dubbatu godhe bilbila dura garuu onneetu wal dubbata arkite jaalalli waan hin jirreef malee silaa bilbila caalaa onnee namatu waliin dubbata ture onneen namaa bilbila caalaa fagoodha abbootiin keenya dur akkasii wal qunnamti onneedhaan wal qunnamti muhabbaa walii galleerraa. Baargara san fidaaf onneedhaan dubbiftee jechuudha. Eenyu sitti hime kan barbaadu kanaan hawwaa turee barjetti. Muhabbaa jenni sadarkaa kan irra hin geenye. Sadarkaan irra jiru jaalalumaa useef godhuu hin dandeenye. Miidiyaa gubbaa akkuma argitan kana. Mana keessaayis wal nyaachuudha. Yaada wal hubachuu hin dandeenyu. Hoggaa abbaan mana haasee baba jettee afaan haasoyti wal fixan. Mataa wal dhukkubsan. Hoggaa ati mana haasoyti baba jee afaan isii dubbata isiin hubatu. Akkana laayifiin keenya. Kun jijjiiramuu qaba. Hoggaa isin dubbattu an dhageeffachuu hoggaa inni dubbatu atti dhageeffachuudha. Kanuma ta'uu qaba. Yaada walii wal hubachuudha. Yoo jaalalaa waliin jiraanne jaalalaa dhugaatiin saniin waliin jiraachuudha. Muhabbaa dhugaa saniin. Yoo facaane immoo adda facaaneetuma jiraachuudha. Waliin jiraanne jennee wal guubaa waliin jiraachuu hin qabnu jireenya hin ta'u. Walii galle miidiyaadhaan itti barreessitee moobaayilaan ogguma takka illee uummataan edin firiidama kenneef oggu takka ilaa biyyootee khalaas nyaataan dhabee nyaatan nyaachuu dadhabee ni maraadde jaalal diinoomsiin kaa'u jaalaltii yoo si maraachite jaalaltii diina jechuudha kan barbaachiftu ilma namaatiif jaalaltii yoo nyaata si dhorkite jaalaltii tun siif diina kaa jaalaltii si nyaachisuu qabdi jaalala diinoomsuun maali nyaata na dhorkite. Yaadatu nyaata nama dhorka malee jaalala miti yaadni sunu yaada daangaan alaa haseeraan alaa yaaddu nyaachuu qabda yaaduma sanuu dhiifte yeroo hunda qunnamtiidha janiimaas ham jaansaa 24 na torbaan keessa yeroo tokko akka muuzatti bilchaachuu qaba. Bilchaachuu qaba.
bilchaachuu qabna. Osoo hin bilchaatin dheedhii akkanumatti hojii rafuu. Inni hoggayyuu ni dheedhiidha. Dheedhii maal nyaata? Maangoo mi'aawo. Maangoo bilchaate moo? Maangoo dheedhiitu irra mi'aawo. Maangoo hanga bilchaatutti eegi. Paappaayyaan hanga bilchaatutti eegiiti nyaadhu. Tarma sirkuleeshin isaa. Akkanumatti osoo hin bilchaatin nyaachuun dheedhii nyaachuudha waan ta'eef walitti sin dhandhamsiisu dhandhaman qabu. Kunis diini. Siif galagaa. Torbaanitti ni bilchaata. Torbaanitti hoggaa bilchaata torbaanitti. Yookaan guyyaa afuritti ni bilchaata guyyaa afuritti. Osoo hin bilchaatin akkanumatti dheedhii nyaachaa ooluu sa'aa 24 wal dheedheessuudhaa fi wal hadheessuudha taati malee wal mi'eessuun taatu dammi hoggaa baay'atanii hadhaawa waan ta'eef. These bright books. Beekumsatti amani. Beekumsa ifa ta'e. Beekumsi ifa malee dukkana miti. Beekumsa awwaallee wallaalummaa ifan baafannu kwa. Bomo hundarratti beekumsi ifa bahuu qabaadha. Beekumsa awwaallee wallaalummaa leellisuu hin qabnu miidiyaadhaan. Halaal awwaallee haram leellisuu hin qabnu. Har'a wanti itti jirru halaal awwaalleeti haram leellisaa jirra. Kan hin argite tokko kan. Gulanta gaddaa bahanaay gulanta gaddaa bahanaay bultii ite nyaarra abbaan aja. Kan nama dhiisee deemeef. Anillee bagana dhiiftee deemtee jee. Namtichi isin bira deemte sun akka isiin irraan tumne cimseetiin tana kadhadhaa jee kabajaadhaan. Jaartii isa dhiiftee deemte intala isa dhiiftee deemte namtichi isiin heerumte sun akkanarraan kaballe kanarraan dhiinne amaanaa jee. Waan inni si jaaladhuuf. Maal jechuu? Maali haasawni kanaa kun? Maali jaalalli kanaa kun? Anaatitu jaartii xiyya nama biraa heerumte. Namtichi isiin heerumte sun kabalaan narraan dhawini. Narraan dhiitini. Narraa isiin arrabsin amaanaa jee waraabeessatti foon fe'ataa jechuu bar. Diina fi jalatti diina ofii dhokachuu. What's wrong man? What's wrong man? Hoy! Sakam godhatan. Awaan hin koflu kam. Hai! An akkamittiin jaartii xiyya nama biraatti heerumte jaartii namaa jaarsa sitti narraan tumin jee amaanaa dhaammadha. Sakkam jettan Oromoo. Sasaba kiyya laallisaa jirra. Bareedaa awwaalleeti fokkotaa leellisaa jirra. Dhugaa awwaallee soba leellisaa jirra. Gadaan kunga kan wallaalummaa awwaallee beekumsa leellifnu kan wallaalummaa awwaallee beekumsa leellifnu kan haraam awwaallee halaal leellifnu kan soba awwaallee dhugaa leellifnu. Hayi! Kanaaf miseeja takka bakka seriously ta'e miidiyaa gubbatti illee hoggaa barreessu akka daa'imaan godhatu shamarran akka daa'imaa godhatu. Shamarran naa wajji miidiyaa gubbaa tatteessu kana laalime. Dhiira naa wajji miidiyaa gubbaa taa'ee sagalee naa wajji waraabu kana laalime. Hawwaniif manguddurraa eegalee akkasumas jiranii miti. Maaliif? Beekumsaan ilmaan isaanii dammeessuu waan barbaadaniif. Gosa maqaa bareechan. Ififis ni bareedan. Akkatti bareedan laalime hoggaa na bira taa'an obboleessa isaanii bira. Akkatti bareednu laale olgaa ol bira tatteenyu. Kun ni dhaggeeffata. Kun ni haasawa. Sanyii jechuun akkasi ka. Viidiyoo sana hoggaa nu laalan hangamta akka sabni gammada. Dargaggoon naa hojii taa'u sana hoggaa laalan. TikTok irraa hoggaa laalan. Shamarran naa hojii taa'u sana hoggaa laalan. Meeqatu maraata? Mataan kiyya ni maraadha. Akkamitti bareedan laalime. Beekumsa dhaggeeffata beekumsa dubbatu. Obboleessa safii bira taa'u. Mee warra akkana godhatu kana moo kanatu bareeda? Warra naa hojii taa'u kana bareeda. Laalka atuu laalika waan bareeduu fi waan fokkootu jite ilaaluu hin dandeessu. Saba kan kee hoggayyuu badii irratti isaan hin deeggarin dhugaa himiif uummata kee. Dhugaadhaan jaalachuu jechuun akkasii. Uummata kan kee soba irratti deeggartee sirra jirtan. Hoggaa immoo rabbiin isaan dhawe wayii uummata kiyya dhuman wayii uummanni kiyya kana ta'an
jechuun soba keeti malee ummata kee jaalachuun jaamu. Akka rabbiin ummata kee dho'ineef jalqaba badii ummata keetii san saaxilii himiif. Yoo kana gootan isin dhawa rabbiin jii himiif ummata keetiif. Ka sheekaatis, ka saayinsiitis, ka sabboonaatis, ka qabsaawaatis. Fixadheetiin jira. Isa ka kanati. Ummata keetitti dhugaan himne hoggaa ummata kee rabbiin miidhe immoo ni boocha. Ummata kee yoo hongeeffite arabaan narraatti ka'e maaltu narraa kana godhe narraa yoo inni akkana goote jaa. Dhugaa immoo hoggaa rabbiin ummata isaa fixe ni lola. Hongeetti bu'ee jaa. Jalqaba immoo ummata isaan gorfatu. Ummata kiyya balaatti bu'ee osoo hin taane maal balleessanii ummata kiyya balaan itti bu'eetu dursa. Ummata kiyya gabroomee osoo hin taane ummanni kiyya maal balleessee gabroomeetu dursa. Haasawni dhugaa afaan Oromoo isa kana. Ka kun fayyakun rabbi biraate. Kun afaan Oromooti hoggaan siin jiru baari. Kun jechuun jecha rabbiiti. Eegasiin booda si keessatti ka kun fayyakun ta'u jechuudha. Kun jechuun afaan rabbiiti. Kun afaan Oromooti. Ka kun rabbi biraate jechuudha. Kun fayyakun. Onnee namaa irratti ta'a. Onneen namaa ni simatti dhugaa waan ta'eef ni mi'aawa. Onnee namaa keessa ni ta'a jechuudha. Onneen dhuga liqimsiti malee soba liqimsitu. Ni dhukkubsa sobni mataa. Dhaggeeffachuu hin dandeessu. Akkuma amma dhaggeeffatan akka argitan kana. Kanaaf I love you so much. Dhiirti akkasiitis miidiyaa gubbatti shamarran hin baasina. Dhiiraan lichaan ta'ina. Dhiira dhugaa ta'a. Dhiira bareentoota dhugaa ta'a. Dhiira maccaata dhugaa ta'a. Dhiira jimmaa ka dhugaa shamarran jimmaa ka dhugaati kan hin barbaadu. Kan uummanninis barbaadu. Kan waan gaariidhaan mul'atan. Ka gurra natti godhan. Gurra shanyittis godhan. Ka rasuula boonsan. Ka rabbillee boonsan. Ulamaa'ii boonsan. Shamarran wallaggaa kan akkasii barbaanna. Kan dhiira boonsan. Dhiira wallaggaa shamarran wallaggaa ta'a. Hiikkaa waan qabu dalagan barbaanna nuti. Dhiira argee kan waan hiikkaa qabu miidiyaa gubbaa dubbatu shamarran argeeta dhiira waan hiikkaa qabu dubbattu barbaanna. Kostarraa tataati. Kostarraa katee boona bareedaa. Ta uffata akkatti uffatu beektu. Kan akkatti uffatu beeku. Kanuma akkanuma dhufee tokkoffaan miidiyuma OBN ifaarra dhufee kan hin argee tokkoffaan. Gulantaa gaddaa bahanaay gulantaa gaddaa bahanaay bultii teenya irra abbaan aja. Kan nama dhiisee deemeef. Anillee bagana dhiiftee deemtee jee. Namtichi isin bira deemte sun akka isin irraan tumne cimseetiin tana kadhadhaa jee kabajaadhaan. Jaartii isa dhiiftee deemte intala isa dhiiftee deemte. Namtichi isin heerumte sun akka narraan kaballe kanarraan dhiinne amaanaa jee. Waan inni si jaaladhuuf. Maal jechuu? Maali haasawni kanaa kun? Maali jaalalli kanaa kun? Anaatitu jaartii xiyya nama biraa heerumte. Namtichi isin heerumte sun kabalaan narraan dhawini. Narraan dhiitini. Narraa isin arrabsin amaanaa jee. Waraabee isatti foon fi'ataa jechuu bar. Diina fi jalatti diina ofii dhokachuu. What's wrong man? What's wrong man? Dhufe isin hin beektu. Laal. Dammaqi. Akkatti si taphatan laal. Isin na jaalatan jettii bar teessee jettii bar. Saayikoloojii hin beektu. Akkatti leenjifamanii dhufan. Biyya keessaa hoggaa qarataatti si dhawan. Sitti ajajamanii si dhufan. Dameeti kaati. Jarri. Beekaati. Yenee fikir ja'an maariyoo ja'an dhalaa taanii fitaan dhalaa islaamaanii fidan jarri sun. Miidiyaa kana gubbatti isin xiqqeessan. Isin hin beektu. Miciyyoo silaa. Qabsoo meeqarra turte? Mee laala akka isii godhan. Kallattii isii jijjiirsisan miciyyoo. Miciyyoon hin beektu. Akkanuma laaleeti. Arra dubbiin jabaannaan hin dubbadhee beeku. Asilaa nama guddaan obboleessi keessan isa gubbaa kana dubbachuun irra turre. Waan gurguddoo isin taataniif. Kana dubbadde ilmaan saba guddaa waan taataniif. Hoggaan isinitti ajajamee dhufu. Hoggaa isin saba qaanfachiiftan. As keessaa kabajamaadha arsin. Ameerikaa keessaa bakka iyyuu kabajamaadha. Laal ijoollee tana obboleeyyan keekanu akka isaan ta'an deemiti dubbadhu naan ja'a uummanni kun. Si dhagayan. Kitaaba keessanitti qara'ii naan ja'a. Biyya keessa akkas. Hoggaa isin taa'uu fi dhaabbachuun nu kuttan. Isinitti dhufna. Isin barsiisuudhaaf.
ميلان مكي كم ترت اتدفني ميديا دان ما كيسي قول لا اسين وي ميتني جديدا اسي جالتن سيتني متي اسين بوستو قوت لا جري سوني سيرا من كبو لا ndi kaadaan isin fuudhu namni zinaa bare kaminni kan si fuudha kaayyoo sidiraa gara galchanii mataa zau godhanii darbuudha darban makkii uummanni oromoo waan biratti beeku dhiirti nasaaraa na fuuteettee yaadda booti dhiirti nasaaraa moo ishi tu ajaa kaalsi inni kannee boo ta'uudhaan sooftiin firaa tareetu istanjaan beene moo shit sita istanjaa guddatte ilmoonni kaati dhalatte moo ishi way waa harka fuutaa silaa ish sani hojjaa saudisi nura dhalatte timma amma nafaa hojii gosa fi amta angusa bareentumaatiin nun jetta intala elemoo galtuutiin nun jetta intala yaan rabbaa gadaatiin nun jetta hundi kee walitti qabi anta islaamaati ani intala rasuulii naan jettaati kaayyoo mana baateef intala gattu akkasi godhan laalime meekiyye maariyo jaan والله تبع متيو باسم متيو رومون قبصو داني سيبيكو متيو كم ترتي اكاونتي سيرا فوداني تباچيساني راوان اسين بيتو امر يغلي دابت ابچوا تتفوفي ديبي كين يركتا حاسي تباتني دميتي كاتي جالا سيفكيساني سدفان اجسو يدنداني بيالا امبيام باجري توفتاساني تبع باسم الرئيس مالا سويتي نجالتني واني سي جالتن تفكر دابر تانيس فيدني سي برا كايني ولول تشيسني بر إني نسارا شيطان ne anga dufe liibii si afeerrate shaytaan hundi si dhufanii liibii si afeerratanii intala islaamaati si afeerratanii ati shayxaana hojii hoggaa liibii haasoitu nama rabbii rasuul hin dhugoomsin ati shayxaana hojii shayxaana nama fakkaate si dhufe hojiin shayxaanni waan fedhe fakkaata kaaqiidaa kan hin qabne hojiin kaadisa tokko sin barsiifne quraana rabbii sin barsiifne hojiin hoggaa miidiyaa irratti haasoitu miidiyaa gubbarra tiktok ta'ise yene fikir mariyo fikir shaytaana tu sin jaalladhe I love you makki I love you ashi sin jechaa jira I love you mariyo I love you fatuma shaytaanni I love you kam sin ja me too etani shaytaana me too echani jirta bartabaala si baase ringi rasuli ala si baase ringi qur'aana akkam namni shaytaana I love you sin joon me too shaytaan jaan way شيطان تو I love you سينجا تجرا مي تنجيني نعوذ بالله من الشيطان الرجيم don't like you love جين إنما ميديا قبائل أدي أوف تكون جيتوك يلوف سيني جين نمني لوفين تبامتي ما كيسي قال تبرات اللي نسيف قلامي إسن دوبرتي أكا دوبرتي ولا فير داتي كوتا دوبرتي ربي مسجد تولتي مكين يوكان إيه دياتشون تجرا واني كاكا بوندي أداكا وي يوكان سيفا إسلام ونيكا برادو من سيما أولا لما إسنيمو دان سودا دمالي بكم سيسنيمو إسنيمو قفامي لفتنا قبان سيفي لان سنفتا yoo kana achi obboleessa qabaattan deemaa samii dhaqaa isinis obboleettiin hantaatan rakkoo teessan keessa hunda tokkaa qabamtanii dhuftanii dubbadduan abaareetiin boollatti sin haqa ilaa umrii teetitti naman taatu tabaala baasanii isiniin jee barmichi yoo qabsoodhaan namni beeku I love you janiin isin hin beektu achirraa dhufanii akka isin jaalatanii fakkeessanii daangaa isin kallattii isin gaggeessaa turte san irraa baasuudhaafi baasan khalaas makkiin ammoo inni isin haasoitu wama dhiiraatii fi sanuma irratti itti dhufan khalaas subhaanallah kun biyya keessaatti dhufa biyya keessaatti dhufan تدولني ندير جيوت أدوبتو كبيكم سو كبات بيكم سرابسو ترى كم أكين وما تكين بيكم سند ميسيني كين
Tokko ni dubbata tokko raabsuudha beekumsa. Dhugaan jiru isa. Beekumsaan uummata keenya jijjiirra ogaan. Wallaalaa taanee addunyaa kana gubbaan jiraannu. Miidiyaa beekumsa raabsuuf malee wallaalummaa raabsuuf banachuu hin qabnu. Dhaloota keenya jeesuu hin qabnu. Fitadheetiin jira. I love you so much. Akka malee kabaja guddaan isinii qaba. Dargaggoo biyya xiyyaatiis akkasumatti. Hawwaniif maguddaas akkasumatti. Isuma kana. Ni mi'aawa miti. Akka malee mi'aawa miti. Rasulli Rabbiin kuufamu. Beekumsi Rabbiin kuufamu. Beekumsa namatu kuufamu. Ani oggayyo obboleessa keessa beekumsa Rabbi irraa ta'e malee beekumsa hanqabaadhee isinitti naasawu. Akkasitti beeka. Beekumsi Rabbi addunyaa guutuudhaaf. Waan inni haasa'u kana bare humna afaan biratti na jalaa jijjiiruu qaba ammas Rabbi. Bakka success yoona baariyaa na'u. Ajaa'ibaati. Karaa kaaniin immoo faannoo waan jaamu kana jala rafina. Faannoo waan jaamu kana jala rafina. Nuti faannoo uummata jaamu kana jala rafina. Bakka iyyatti feeqadhaa kun abiyyiif jecha miti. Maaliif jecha miti? Isinuma akka sabaatti isin ka'an. Kanaaf isinis akka malee mi'ooyitan. Egaa gaa'anii isinitti mi'aayaa isin kiyya. Isinis akka malee mi'ooyitan afaan keessan tokko sitti mi'aawa. Afaan keessan hoggaa dhugaan itti dubbatame. Wanni gurguddaan hoggaatti dubbatame afaan keessan akkasitti mi'aawa. Shanyii koo kabajamaa. Yerootu hin jirre malee yeroo hunda isinii wajjin haasawaa. Anytime maaliif wal mareechuu diskas jedhanii saba jechuun akkana. Uummata akkanaa ta'uu qabna. Dargaggoo akkanaa ta'uu akka qabnuufi. Uummata akkanatti walitti haasa'e waliin mari'atu biyya jirra miti. Yaadaan as keessa yaada wal baana wal laallee ija keessa yaada moo wal mari'annee waan nu baasu irratti marii goone jechuu keenya. Namaa gadi hin jirru. Kunis egaa kana ta'e booda haalatti biizinasa hojjennu miidiyaa kanaan namni biizinasa hojjeta. Waan Suudii irraa biyya tanatti natti ergitee an gurguree maallaqa si fiistirii fi harkadhee si deebisu. Waan Dubaay irraa natti ergitu. Waan inni anis asirraa Dubaayitti sitti ergu. Waan Kaayiroo irraa natti ergitu. Keeniyaa irraa natti ergitu. Biyya keessa natti ergitu. Akkasitti dalaynee Qatar irraa natti ergitu. Saawuz Afrikaa irraa natti ergitu. Anis asirraa sitti ergu bitee. Atis bittee natti ergitu. Kan Ameerikaatti ergitu. Akkasitti gaa daldallee waljitutti daldala miidiyaadhaan beeksifnee website akka fayyadamtan niin fedha. Kanaas niin bana. Business websites. Business Google. Business Facebook. Page. TikTok. Isa akka kanatti. Kanatti hin ce'uu fedha. Maallaqa gurguddaa akka argan. Kaampaanii gurguddaa akka banan. Kanaan godhuu barbaada. Kana godhuuf garuu sammuu namaa kana ijaaruun qaba. Hamma ta'e tokkodhaa milkaa'ee godheetiin jira namoota. Namoonni hedduun milkaa'anii jiru. Waliin ka biizinasa gaggeessaa jirru jira biyya keessaa fi jidduttis. Naa milkaa'eeti jira. Hamma naan milkaa'een immoo as gubbaa leenjiseetiin asuma gubbaa maqaan qabaan namaan barbaadiniin beeka barreeffaman ni barreessu. Qunnamtiin inni miidiyaa kana gubbatti naa wajji qabuun isa beeka. Isan qoradha. Namni kun nama amaanaa jabeessu moo? Nama hatu moo? Nama maallaqa namaa nyaatee balleessu moo? Maaliif oonlaayinii namaallee inni itti ergama waan ta'eef? Sirriitti yoo hattummaallee qabaate keessaa dhiqeetiin yoo wallaalummaa qabaate iddoo hunda seenuu qaba. Namni kun aktiif ta'uu qaba. Akkasitti hanga sadarkaa addunyaa irra deemee inni biyyuma keessa taa'e miiliyoona bakka taa'utti akka harkatu poostumaan erguudhaa barra waan ajajame. Kanaaf waa hedduu waan jiruuf shamarranis akkasuma bare. Shamarranis kanuma godhuu qabdi. Makiinaas itti gaggodhaa bakka dheetee qap gootee erguu. Namoota akkanaati miidiyaadhaan beeksisaa. Oomisha nuti qabnu oomisha nuti biyya arginu takka waan barbaade biizinasa diriyaa fa'aa erguu jira kophee fa'aa erguu jira waan adda addaati gaa shiita istaayilaan waan adda addaatu jira inni mu biizinasa kiyya as gubbatti idea is money waan ta'eef idea maallaqa waan ta'eef as gubbatti tola wanni inni muuf hin qabu iccitiidha waan ta'eef iccitii gadi hin neetu namoota leenjifteeti namoota sana kennita as keessaan immoo filee abbaataan itti kennuu hin qaba ittiin kenna biizinasa sanniin barsiisa
akkanumatti fuudhee iccitii rabbii san barsiisu. Isa kana. Kanaafiin shamarranii isas jalatti micheessa. Isin fayyada. TikTok caalaa miidiyaan fayyadamu kanatu isin fayyada. Akkanumatti isinitti haasa'u jira isin fakkaatiin. An nama ijoollee bitan Kadiir Martuuti. Akkuma qabsoon isin fayyadetti ammas gara biizinasaatiin gara diiniinis akkan isin fayyadaa jirutti gara kanaanis fayyadamootaatu jeetiin amana. Gara biizinasattis isin galcha shamarraniif dargaggoo. Gara biraatiin biyyarraa viizaadhaan akka deemuu qabdan kana hundaan isin tolcha. Viizaan malee akka deemuu isin hin qabne baraa keessa duutanii mataa kana rakkisuu hin qabne kana hunda bara waan na rakkiftaniifi bara. Na gubdanii bara. Hawaayeen kiyyaa na gubeen beeku. Hooma keessan kanan na guba. Nama raachitanii bara. Ana jaalatee san tunatti jira. Dhiisee sabaree taa'uu hin danda'e. Isin jaalalan beeytan. Akkamiin isin godha? Nama jaalalan beeyneen jaalachaa jira jechuudha barbo. Nama nuyyaanne yaanna maraanne akkamii taana jee kamar Yusuf. Wayi. Jaalala beekaa ka jaalalan isin jaaladhu beekaa ka. Woo jaalala isin jaaladhu oggaa beekta waan isin ijoo kana dhageessu ka. Akkanuma keessa kaatee Haacaaluu fi Marrii yoo ta'e oggaa duunee iyyite as gubbaa Haacaaluu yetti. Tiishartii qarshii 500 gurguratti tiishartii ba. Boonuma raawus jaalachoo jechuun waan isin ijoo kana dhaggeeffadhu. Haacaaluu maaliif Haacaaluu lammadan jiru. Dhaggeeffadhu isa kana. Kun kan isa caalu. Dabree jira. Qabsoo keetiif wareegama jira. Kunis hanga wareegamu dhaggeeffadhu. Kunis qabsaa'oo isa caalu ka biraati. Ka du'uuf taa'u. Kanuma kanuma jiruudhaan maraatee taa'u. Oromoon tokko lama hin qabu bare. Hedduu qaba bare. Hedduu qaba. Qabsaa'ota hedduu qaba Oromoon. Tokkoof lama miti. Tokko hoggaa du'e tokko jalan du'in kaa tokkoon ka'e. Rabbi hedduu qabaa miti. Tokko jalan du'in kaa bakka awwaallattee miti sabari. Seenaan yaadadhu. Tokkichaan duunaan wanni hundi jala du'e maali? Wayi. Akka rabbi raamanni rabbii du'e. Raamanni rabbii hin du'u kaa. Tokko hoggaa du'e tokkotu jira. Wayi. Nadii gammadaa hoggaa du'e Jawaartu jira kaa. Mallas hoggaa du'e Abiyyiitu jira miti. Wayi. Akka rabbii waa hunda isin dhorkatee tokko maali kanni? Dhaggeeffadhu. Suuraa nama du'eetis ka biyya biratti du'ees ka bira biyyatti. Dhaggeeffadhu. Ka biyya biratti du'ees iyyaan oolin. Fuutee miidiyaa gubbaa sammuu namaan cinqinaa rahaa godhatu sabni Oromoo kun. Suuraa dhiigaa saba Oromoo garsiisaan oolin. Akkuma Oromoon kun du'uu fi hidhamuu ajjeefamuu malee bashannana hin qabne Oromoo kan. Uummata kana taasisuun maali? Waa hedduu qaba Oromoo kun. Uummanni kun waa hedduu qaba ilmummaan namaa kun. Suuraa biyya biratti namni du'ees numa fidaa poostuma godhanni. Katumamuus Oromoo jaa'inni. Obboleeyyan kiyya kana gootanii sammuu uummata kanaan cinqinaas kun dhaloota ajjeesuudha. Saayikooloojii keenya ajjeesuudha. Saayikooloojii dhaloota ajjeesuudha. Maal ekkanni? Qabsoonaaf du'uun dirqama. Dhiira meeqatu du'e? Waan nama boochisuu miti. Waan nama gammachiisee nama kofalchiisu. Qabsoo mirga keenyaatiif taanaan. Tumamuun waan jiru. Dhiira meeqatu hidhamee tumamee gorraame. Maal akka abbaa keetii taata duuba.